السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داونا كان يدبال اتمو ففجر أرانتان أنا أقرأها أكنا تقنو إسن لغمجو إسن داوتي ساجر قارم اللتا بيا هيو في شيخة بيا دكتورة بيا آرتي بيا هبتا بيا غرتي كبجان قوتمت أكنا فكاتي ممكن بنا مينو ملالا بلين الله أكبر biyyoota adda addaa keessa deemtanii adda biyya biraa turistii deemtan maaliif gaara mul'ataa hin dhayne biyya akkana bareeddu mee ilaala laga majoo biyya bishaan akkana jidduu gayyaan biyya yoo akkana laalte chaarjii godhattu kan manni citaa jiru kan manni qorqorroo jiru allah viidiyoo kana hanga dhumaa daawwadhu gaarreen adda addaa karaa jechuun gooroo irraa gabbu'ee majo gize majo ganda diima kan osoo hin geenye jechuudha majo burqaa kana yeroo asiin gabbuute asiin akkasitti gaa akkanatti laal gamanas jennee gamasis jennee biyya bareeddu biyya gartee yoo akkana laalte gartee wallaahi qalbiin teessuun si gammaddu jechuudha namni tokko keessattuu jechuudha warri biyya alaa jirtan Ameerikaa, Austraaliyaa, Kanadaa biyyoota akka Eeshiyaa kana Saudi Arabiyaa Dubai biyya teessa wallahi dhaqa daawwadha keessattuu warri waraqaa qabdan biyya Arabaa kana keessirtan biyya keessan dhaqa chaarjii fudhadha biyya kanatti jechuudha yaada adda addaa gisee si baay'ate muunu hundawaadha muka kana yoo wali galtee olloomte xiqqisho teesse yaanni akkana sirra dabree suurisa sidhaachuu sofa dhukuni sirra dabree jechuudha laa biyya teenya akkatti bareeddu laa biyya teenya tana hotta daawwadha akkana bareeddi Allah akkanatti mee kana keessa laal sii qarshiin keessa jirtu yeroo bishaan kana akkanatti daawwatte mee maaltu sitti hafe yoo miskiina taatee harama kana kan nyaatanii jira keessaa jechuudha haramuma kana godhatte nyaatta biyya Arabaa fakkeenyaaf yoo fudhatte irra guddaa namni harama nyaata biyya teenya nyaachuu hin beeku sanuu yoo harama kana nyaatte akkuma harama kanaa jira taates bareedina jechuudha saniifoo filannoon keessan gaara mul'ataa haa ta'uun isiniin jaa keessattuu warroonni biyya faranjii jirtan warri dhalattoonni naannoo kana biyyi teessan akkana keessa jirti biyya teessan qarshii waan dalgattan walirra kakkaayyadhaa amata yoo xiqqaate yeroo lama koottaa biyya teessan daawwadhaa istirees achitti mataa isin ba'u isin godhu jiru san ifirraa dhiqaadhaa biyya sanitti deebi'aa ammallee biyya kana hin irraanfatinaa waan adda addaa irratti dalaguudhaan laal biyya bishaan qabdu sanuu majoo jechuun biyya bishaan akkana keessa akkana gadoo ya Allah Allahu akbar biyya akkana tan osoo qabnu biyya namaa deemne sarraatanya namaa taana bar wallahi sila arraan tana biyyi teenyu tuni matoora akkasumas bakka bishaan hin jirre karaa gooroo kanaas gooroo gubbaa jechuuhi bishaan kana bakka hunda namaa baasanii namni keenya waa asii wallaga akkanatti kin deemu waa biyya alaan jedhu namni muuzoo waan fakkaatu la biyya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم Dubartoonni musliimaa yaa dubartii islaamaa dubartoonni musliimaa yaa dubartii islaamaa gaheetii sanbaadhaa gaafii fi deebii